kabajamtoota hordoftoota peejii kiyya kana dura nageenyi waaqaa isin bira yaa ga'u. Dhiyeenya kana sagantaa kiyya yeroo dheeraadhaaf dabarsee hin beeku. Rakkina mataa kiyyaa kan mudatirraa ka'eetiin suni ta'e of dura sagantaa kiyya hordoftoota kiyya oduu addaan kun akkan itti fufuun waadaa isinii gala. Har'a waa'ee jechoota miidiyaadhaan yeroo baay'ee itti fayyadaman kan barataman kan garuu akka hiika Oromootitti sirriin taane tokko tokko irratti yaada isinii kenna. Tokkoffaan jecha mana jedhu akkuma beekamu walga'iin hoggaa adeemsifamu akkuma afaan Amaariffaatiin beet jedhanii dubbatan achumarraa garagalchinee Oromoon walga'ii hoggaa waltajjii irratti adeemsisu magaalaa keessatti walga'ii suni mana jedhamee ibsama. Manni irratti haa mari'atu, manni irratti haa haasa'u, manni irratti haa dubbatu jedhamee hoggaa ibsi kennamu dhaga'ama. Kuni waan Oromoo bira dur hin jirre kan ammaa jecha beet jedhu sanarraa kan fudhatame jechaadha. Oromooni gaaddifni irratti haa mari'atu jedha malee manni irratti haa mari'atu hin jedhamu. Mariin Oromoodha gaaddisa jalatti, kan mari'atus gaaddisa jedhama, kan murteechus gaaddisa jedhama. Kanaafuu haala kana adeemsa Oromoo waan Oromoon barate wajjin oduu sirreessinee gaariidha yaaduu dabarsaa. Kan biraa jechi barataman yeroo baay'ee miidiyaa irratti dubbatamu nama torbanii nuyyaa jedhu jechi jedhutu jira yeroo baay'eedha. Kunis የሳምንቱ ሰው ይበላን jechi jedhumurraa ዳይሬክtii warri miidiyaadhaaf fudhatee itti fayyadamaa jira. Garuu Oromoo biratti warra torbanii nuyyaa jedhu jechuun torbanii nuyyaa ga'uu ergaa jedhumti kan dabarsu. Nama torbanii nuyyaa jedhu jechaani nuyi garee torbanii taanee yookaan torban jalatti yaa beekamnu yaa yaamamnu ergaa jedhu dabarsa maleedha. Torbanii nuyyaa ga'u jeeti Oromoon kan jedhu malee warra torbanii nuyyaa jedhu jechi jedhamu kuni akkuma duratti ibsisanii jechoota ዳይሬክtii Amaariffaa irraa fudhatamanii የሳምንቱ ሰው ይበላን warra jedhu sanirraa warri miidiyaa irratti fayyadaman ዳይሬክtii garagalchanii yeroo baay'ee ዳይሬክtii garagalchi kuni ilaalcha Oromootii fi akka Oromoon itti baraterraa waan faallaa ta'uu fi Oromoonni afaan Amaariffaa kana sirriitti beekanii keessatti guddatan malee Oromoonni qulqulluun waan kana sirriitti hubatanii haga isaaniin galletti ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu nama torbanii warra torbanii nuyyaa jedhu hin taane torbanii nuyyaa ga'u, nagaan torbanii nuyyaa ga'u, torbanii walitti deebinaa jenneeti kan waan kan ibsuu qabnu. Gara biraatiin immoo gamanumaa isin beeksifna, gamanumaa isin ibsina jechuus baratamaadha akkuma miidhaan miidiyaa irratti rageechanii. Kunis kawadiihu kan jedhu sanirraa kan dhufe jechuudha. ዳይሬክት garagalee. Kanaafuu gamana hoggaa jennu akka Oromootitti daayireekshiniidha ibsa malee yeroon ibsu. Yeroodha amma waa'ee yeroo dubbanna dursineet isin beeksifnaa kan jedhu san ibsuudhaaf taane jechaadha. Kanaafuu gamana hoggaa jennu akka Oromootitti gamana gorii gamam deemtaa hoggaa jennu waa'ee iddoo daayireekshinii wayiitti agarsiisa malee yeroodhaan waliin qabatu. Kanaaf dursineet isin beeksifnaa hoggaa jennee sirii ta'a malee gamanumaa isin beeksifnaa hoggaa jennee gara nu jirru daayireekshinii tokko daayireekshinii waan tokko nutti agarsiisa malee akka nu yaadne sanitti dursineet isin beeksifnaa
yaada juusan waan ibsineef kunis yeroo baay'ee wani dogoggora kanatti baratamaa ta'ee deemu kuni warri ogummaa afaan Oromoo qabanis yaada irratti kennanii ogummaa afaanii warra qabanis yaada irratti kennanii sirreechuun barbaachisaadha. Kan biraatis immoo sirraa bareedee fa'aa jennee ogaa dubbannu jira. Sirraa bareedee ogaa jennu nama saniin bareedee jechuu osoo hin ta'in wanni inni uffate tokko yookaan wanni inni godhe tokko irraa bareeduu ibsa malee bareedummaa nama sanii waan hin ibsineef nama tokko hoggaa bareedee nutti mul'ate bareedde jennaan malee sirraa bareede jechuu hin qabnu. Yookaan immoo sitti bareede jechuus hin qabnu. Sitti bareede hoggaa jennee wanni tokko sitti bareede jechuu keenya ta'a. Wanna biraati wanna sitti bareede tokko qabda jechuu ta'a maleedha. Ati bareedde jechuudha miti kunis. Kanaafuu bareedde sitti tolee jennaan malee sitti bareede yookaan immoo sirraa bareede jennee yeroo baay'ee wanni baratamaa ta'ee akkanatti dubbannu jira. Jechoonni kun afaan Oromoo keessatti hiika dogoggoraa waan fidaa deemaniif ilaalcha Oromootii fi akka hubannaa Oromootii ala waan deemaa jiraniif wanni sirraa waan baay'eetu jira. Kan biraatis fakkeenyaa fi bareeda ishii hoggaa jedhanii fa'a yoo sirbaan dhageenya. Bareedummaa ishii ta'a malee bareeda ishii ta'uu hin danda'u. Bareeda ishii hoggaa jennee ishii waan tokko waan bareedu tokko qabdi jechaadha malee isheen bareeda ishii hoggaa jennuun ishiin waan abbaa waan sanii taati. Abbaa waan bareeduu sanii taate malee ofii fi bareedde jechuun ta'u yookaan immoo bareedummaadha jedhama afaan Oromootiin hoggaa dubbatamu. Kanaafuu waan akkanaa of duras laaletanii waan dogoggoratti baay'ee mul'atan isinii ibsuu yaada. Kanaafuu har'aaf jechootan hanga ammaa ibsee kan mana jedhan walgayiidhaan mana jedhanii warra turbanii nuyyaa jedhu kan jedhanii yookaan gamanumaa isin beeksifna kan jedhanii. Kanaaf jechoota amma akka sirraa bareede sitti bareede bareeda ishii jedhan kuni akka ilaalcha Oromootitti osoo hin ta'in daayireektii Amaariffarraa garagalamee Amaariffa afaan Oromootiin dubbatu waan ta'uuf waan akkanatti jajjallatu kanarratti hayyoonni Oromoodhaa warri ogummaa afaanii qabanii wanni akkanaa hoobadu kana callisanii ilaaluu hin ta'in yaada oduurratti kennitanii afaan Oromoo waliin gabbifne gaariidha yaadi'uun qabaa. Kanaafuu har'aa asumarratti dhaabaa galatoomaa yeroo dhufu nagaa walitti deebinu.